Waaqayyo kee tabaaramaadha kan amma video ijoollee jechuu fi kallattii gaafannaan isinii ta'uu dide ustaaz yoon isin hojjetu video yoo kan deebii keessa si deebisa harama akka namaatti si deebisitu maana naasofsiifne ustaaz mana keessa awwal elal yoo akka namaa taate dhaggeeffadhu yoo akka namaa taate akka nama sammuu aqlee qabuttoo taate wallahi deebiin kee sirriitti si deebi'eera. Maaliif jennaan nabikkisiisaa miyuutii qabadheen daqiiqaa 10 isin dhaggeeffadha naasofsiisaa ustaaz. No, al tokko kan si ibsetaniin si dhaggeeffadha akkoon hin jiru. Naa ibsaash. Daqiiqaa tokko hin fudhadhu. Dubbii keetiif deebiin koo gahaadha. Maaliif jennaan wanna tamma dubbatte kanarratti nama lafa osoo hin taane nama saatu waa balleessaa jira kan jedhu fakkeenya tokkoffaa Wallaggaa si fudhadhu. Lammaffaa bakka itti Waaqayyoo dhalatetti yookiin Waaqayyoo guutuuf nama guutuu itti amante keessattuu ijoollee ciqilaa waggaa ji'a lama akkasitti ajjeesaa jiru jaarsaaf jaartituu hin hir'atin. Lafa isaa tabaaramanoo nama isaati on siin jedhee lafa isaati naan jechuu dandeessuu isin si gaafataa jira. Lakki lafa isaati naani bakka Waaqayyoo itti dhalate lafti sun abaaramaadha jechuufi. Lakki lafa isaa miti nama isaati jennaani bakka hundattuu lafa isaa osoo hin taane nama isaati. Kanaafuu nama Suudii wal ajjeessa osoo hin taane Oromoo biyya keessatti abaaramaa sanatu dhufee as keessatti wal ajjeessaa jira. Isa biyya isaa keessatti lafa balleessaa jiru asittis dhufee lafa balleessaa jira. Kanaafuu yoo lafadha jette lafti isa kan keetis achitti laficha abaaramaa dhota akkuma isa kana. Lakki nama hojjette immoo namni kamuu badii dalagaa namatu wal ajjeessaa jira jennee dabarraa jechuu kooti itti fufu. Galatooma eebbifamaa ustaaz Waaqayyo sina eebbisu ilaa saba koo isinis warras jaleeltan ustaaziinis akkana dhageessan wanta barbaadu wanti beekamuu qabu Saudi Arabiyaa jechuun seenaa Islaamaa keessatti biyya qoosaa miti. Biyya Quraanni itti bu'e, biyya Kaabaan jiru, biyya qabiriin Nabi Muhammad jiru. Biyya akka kanaa kuni biyya kaaniin irraa adda eenyuuf Islaamotaaf biyya seenaa Islaamaatii walitti hidhamaa waan ta'eef. Biyya Quraanni suuraa 114 waggaa 20 keessatti bu'e waan ta'eef. Biyya akka kanaa keessatti saba koo waggaatti alii muka maalitti wal darbiti ijoolleen alii wal falaxxi alii immoo wal gorraate ala namoo dhaqaadhatte maal jechuun barbaade eega biyyi kun biyya nagaa ta'e biyya Islaamaa ta'e biyya Quraan irratti bu'ee ta'e biyya seexanaan hin haguugamne yoo ta'e maaliif waggaatti dhiigni ilmaan namaa keessatti dhangala'a yoo Wallaggaadhaan wal qabsiistan Wallaggaatti Quraanni sin buune macaafni sin buune Jimmaa yoo dhaqxan Jimmaanis biyya Quraanitti bu'e miti biyya Islaamaati malee Saudiinoo biyya Quraanitti bu'e biyya Nabi Muhammad keessaniiti biyya qabiriin isaanii keessa jiru biyya Kaabaan keessa jiru utuu ta'ee jiru waggaatti inni dhiiga ilmoon namaa lafti sun dhugu jinniidhuma akkamii yoo qabaate lafti sunii dhagaafin ko galatoome cufadhaye aywa inni jalqabaa seenaa qo'achuu dhiisuun kee rakkoo guddaa beekumsa akka hin qabne si agarsiisa biyya Suudii jedhamu keessatti takka Quraanni buune kun dogongora kee guddaa isa guddaa beekumsa qabu Makkaaf Madiinaa Quraanni buune obsi boleesso obsi nuudin qabinaaka Makkaaf Madiinaan Suudii miti Makkaaf Madiinaa Quraanni buune al tokko cufadhu maayiki dubbadheera miti taraa kee dhaggeeffadhu please na jalan deemin kun wallaaluma history seenaa wallaalurraa kan kee biyya Suudii jedhamu keessatti Quraanni buune Suudii jechuun barqeen gaddareef waggaa 90 iyyuu hin taane erga uumamti Suudii jechi maqaa dhufe yellam Suudii mibbal Suudii jedhamee kan walitti qabame dhiyoodha bara Malik Abdul Aziz rahimahullah mootummaa cabsee galedha biyya kana Suudii jedhee tokko godhe biyyoota garaagaraa walitti qabee Suudii mibbal yellam bakka tamma uummanni wal ajjeesaaran Suudii aybaalim nabbar bakki itti Quraanni bu'e kun Suudii jedhamu ture maqaan isaa namoonni bakka itti wal ajjeesaa jirani bakka Quraanni irra bu'e irraati biyaansi kiiloomeetirii 1000 ol deemsisa hin beektu Suudii fi bakki jarramatti ol jeesan iyyuu isa akka garaagarummaa isaa hin beektotan si galee kanaafuu biyya Suudii jedhamu keessatti Quraanni bu'e yoo ta'an Quraanni kan bu'e Makkaa fi Madiinaa irratti yeroo sana Suudii kan jedhamu hin jiru hunduu inni kaan Hijaaz jedhama inni kaan immoo Majdii jedhama wanni garaagaraa Najdii jedhama maqaa garaagaraa qaban jechuudha kanaafuu Quraanni kan bu'e Makkaa fi Madiinaa keessatti jarri kun akka wal ajjeesaa jiran eessa achi ganaa waadii Dawaasir kiiloomeetirii 1000 deemte si galee magaalaa Suudii keessaayyuu daarii irratti baate wal ajjeesaa jiran bakka Quraanni itti bu'e miti jechuudha kun tokko lammaffaa
otoo bakka quraanni itti bu'e ta'eeyyuu makkaadhuma keessa osoo ta'e madiinaa keessa osoo ta'eeyyuu namatu waa balleessaa jira. Har'a miti bara sanattuu namni waa balleessaadhaa ture. Yeruma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turanittu namni waa balleessaadhaa ture. Namni waa balleessa, namni wanni inni waa balleessuuf lafti sun waa ta'eedhaa miti. Lafti maal godhe? Lafti maal qaba? Lafti badii ati irratti dalagaa jirtudha malee inni ofiisaa kee badii sirratti dalagaa hin jiru lafti. Kunillee wallaaluma beekumsa dhabuudha. Lafti badii namatti hin dalagu, namatu badii lafa irratti dalaga malee. كناف ربنا سبحانه وتعالى القرآن كيست مال جدا القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه عفوا سورة القارية كيست ميت مال جدا ربنا سبحانه وتعالى لا دبته قاف أرضي وان إشي كيس جرتو الرتو جتمت والبافتو جد لال وان نمني رتو جت أرضين والباستي مالي namni waan ardiin irratti hojjete hin baasu guyyaa qiyamaallee kana jechuun maali? Kan balleessu namatu lafa irratti waa balleessa malee lafti nama irratti waan balleessine waan ta'eef jechuudha. Kanaafuuti lafti waan balleessu namatu lafa irratti waa balleessa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii kan isinii uumne jedha suratul Ammaa irratti maal jedhe? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lafa isiniif maalin goone jedhe isiniif hin diriirsine jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Lafa isiniif diriirse jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal akka gootaniif? Akka irra deemtaniif famshuu fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi jedhe irra deemaati bakka barbaadan irraa nyaadhaa dhugaadhee uume malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lafa akka nuun itti jiraannu malee lafti akka nutti jiraatuuf miti kan uume. Kunis beekumsarraa waan hir'atedha. Lafarra akka jiraannuuf lafarra deemnee rizqii akka barbaadnuuf kan Rabbiin uume malee lafti akka nutti fayyadamuuf Rabbiin hin uumne lafatti akka fayyadamnuuf Rabbiin lafa itti fayyadamnee gaarii akka itti hojjennu lafa nuu uume. namni immoo lafa kana irratti waan badaa godhe sila gaarii akka irratti dalagnuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni uume jechuudha. So lafti balleessaadhaan qabu kan balleessu namadha waan namni irratti balleessu guyyaa qiyamada achiin ol baasti. Makkaa keessatti Madiinaa keessatti kun raawwatamee fi lafti sun waatee yookiin achi keessa waa jiraa miti. Atama uraaratu irratti bu'ee jette Makkaa Madiinaa ishii Itoophiyaa dhiisii Wallaggaa dhiisii naan jette. Haa ta'uti. Mee ati waggaa waggaatti Suudii keessatti itti miti sa'atiitti kunoo Israa'el keessatti bakka Yesuus Kiristoos dhalate bakka itti Waaqayyo bakka itti macaafni barreeffame keessatti guyyaa miti sa'atiitti lubbuun namoota kumaatamaan badaa jiru yoom dubbatte beekta isa waggaatti yeroo tokko namni wal ajjeesu dubbatta tokko jedhe. Lammaffaa Suudii keessatti kan du'e Oromoota achumaa dhufee asitti wal ajjeese malee Suudii bahee wal ajjeesu agartee ta'a utuu lafti kun abaaramaa ta'e utuu lafti kun dhiiga barbaada ta'e Suudii waggoota dheeraa as keessa jiraatan takkaa lubbuu qoy nan xumura. Suudiin as keessa jiru lubbuu wal baasanii takkaa agartee beektaa baatee asirratti takkaa seefii walitti fansasanii takkaa cuphee walitti fudhatanii takkaa shugguxii walitti fudhatanii wal ajjeessan Suudii agartee beektaa hin jiru tu lafti abaaramaa ta'e Suudii dura wal fixa ture namoota Suudii keessa dhalatanii guddatantu wal fixaa ture garuu warruma kan keetii biyya kee keessa jirantu dhufee biyya Suudii kana balleessuudhaaf biyya ishii balleessuudhaaf kan wal fixaa jirus Oromoodhuma biyyatti bare malee Suudii takka wal ajjeesu argitee hin beektu. Otoo lafa isaatu silaa dhiiga barbaadate Suudii tasuma wal ajjeessa ture. Lafa isaa osoo hin taane namuma isaa namatu dhiiga walii barbaadaa jira waan taateef sana fudhaati biyya keessanitti galaa Suudii maqaa balleessuudhaaf bakka Makkaa fi Madiinaa maqaa balleessuudhaaf isin ofii keessan badii biyya baatattanii dhuftan Suudii irra kaa'uun barbaadina. Biyyi keessa jiraannu biyya nagaa takkaa nagaa biyya koo keessatti hin arganne Suudii keessatti argadhe akkasiin taa'ee takka akkasiin hin haasa'u biyya Itoophiyaa keessatti barri banaa kaa'ee haasa'u barriin koo banaadha kun har'a yoo argite. Barriin koo banaa ta'aa jira. Gibbiin koo banaa ta'aa jira. Sa'aatii kana Itoophiyaa keessatti gibbii kee mititi oo qabaatte saaxinii kee qolloftee keessa taa'uu hin dandeessu. Birrii ala kaa'ee alatti nagaa isaan deebi'ee argadha bakka hin gateetti Suudii keessatti Itoophiyaa keessatti argachuu hin dandeessu. Ilmoon gadi baanaan deebiteen argattu Itoophiyaa keessatti qalamee yookiin immoo achitti argatamee argita. Biyya Suudii keessatti wanta akkasiidha hin jiru. Jaallattes jibbites biyya kee irraa bilginnaa fidanii dhufan biyya kee taa deebisan malee biyyi Suudii biyya nagaadha. Suudiidhaan karaa kana hin dhufin polotika akkasii lafa kaa'iti. Gaafa amantii qabatte gaafadhu politika kee achuma kiisii keessa galatoma ustaaz garuu wanti isin beektanu daqiiqaa takka awwala daqiiqaa takka ustaaz Ambi walitti naa deebisaa nan fixadha Oromoon kun idil addunyaarra jira Oromoon kun biyya dhibeen qabu kan inni dhiiga walii lolaasu garuu Suudii qofa namni hundinuu beeka. Inni lammaffaa bakka teessitti moo sanamummaa bakka teessitti ayyaana biyyichaa nama baatu yoo waan jedhu gabbaran awwale maaliif akka teessitti moo
namoota akka keen baranneetu karaa lagaa dhufanii barumsa kan hin qabne gaxarii keetti wal ajjeesaaran. Kan akka keen baranne karaa lafaa deemtame Turkii fi Awurooppaa lafa deemaa jirtaame. Please just minute. Turkii fi Ameerikaa gidduu intii Awurooppaa deemuudhaaf ati lafa deemaa jirtaa miti. Otoo baratte beekumsa keetiin deemtaa yookiin biyya kee barsiista biyya kee fayyadame warra hin bareenye aliif baa barreessuu hin dandeenye ABCD barreessuu hin dandeenyetu karaa lagaa dhufee achi hoolota illee akkatti eeguun barre dhufeeti hoolota qabee asitti kan wal fixaa jiru jala nama barumsa qabu miti. Kuno kan nagaadhaan barannee dhufne kan ta'aa jirru nagaadhaan kuno waggaa meeqa jiraatu qara waliin ajjeemne. Kanaafuu warra hin baranne immoo hin baranne silaa kuno wal fixaa jiranii walaa fixani kun beekumsa dhabuudha waan ta'eef jechuudha. Dalagame. Dhugaan jiru malee nama seeraan dhufee takkaan agartu jechuudha. Dhugaan jiru wanti isin beekuu qabdanu Oromoon kun addunyaa guutuurra jira. Bakka tokkotti wal qaleen beeku. Ayyaana waan jarri gabbaranu sanatu nama fixaa jira Suudiitti. Rakkoo Oromoo taa'e jala taa'e taap godhi. Taa'e jala taa'e taap godhi. Kanaaf akkas taanaan Yesuus keessan isa Beetel Maqdis keessa dhalateetu nama fixaaraa jechuudha. Anakka kee amma tirfiin haasa'u sii galee. Garuu loojikii ati amma jechaa jirtuun loojikii achi jechaa jirtuun lafa Waaqayyoo kan seexaana achi keessa jiru jechuudha laal. Seexaana isa Yesuus Kiristoos qoraa turetu achi keessatti hafee kunoo Israa'eliin akka ilmoota xiqqoo dubartii dhiiraa ajjeesan gochaa jira. Si buusee akkas haasa'uu danda'a baranne laal awwale. Seexaana isa Yesuus Kiristoosiin fuudhee tabbarratti Luuqaas boqonnaa afurratti ol baasi tabbarratti isatu kunoo nama ficcisiisaa jira. Yesuus Kiristoosiin erga biyya keessaa ari'ate booddee ofii asitti hafeetu kunoo bakka Yesuus Kiristoos dhalate bakka itti macaafni barreeffame jedhu keessatti guyyaatti namoota kumaatamaan lakkaa'aman achi keessatti jaarsaaf jaartii ijoollee umurii xiqqoo ficcisiisaa jechuudha. Agartee si buusee akkasittiin dubbachuu hin dadhabneen የማይሆን ነው ገሩ አናካል ዘዴ ዱባቹዳፍ አካት ነው አርሱ በርባዱፍ አካት አመንቲ አረብሱ በርባዱፍ አካት አመንቲ ጥቄሱ በርባዱፍ ዋሜ ከጀቹ እንደናማ አይደለም ግን ኦዱ አከሲ ፖለቲካ አከሲ ዲስ ዋን አከሲ ዲስ ዋን አከሲ ለም ፈየዱ ክርስቲያንን ለም ፈየዱማ ክርስቲያኖኒ አሞ ከነከከ ዱርዮታት ማለ ወላሂ ቢላሂ ክርስቲያኒ ዋን ተቁስ ደገሩ እንጅራማ ማለት ጀና ክርስቲያኒ ኢየሱስ ጃለለ ለበና ጀደኒ ማለ ተካለፍቲ ዋበለይስ ተደ ክርስቲያና ማኑ ተቆንጅሩ ወንጌል ረንጅሩ ለፍቲ ዋበለይሳ አታም ጌለ ሲምቤክቱ ቁርአን ሲምቤክቱ ረከተ ግዱት ዮጎ ዋከከ ዮካሞ ወላላ ከከ ዋንበረን የተመለ ወላሂ ክርስቲያኒ ስሪ ኢሳ ሱዲ ከት ነምነ ወለጀስ አይ ለፈ ሱዲቲ ጅኒ ሱዲ ትሪ ጀደ አረባ ፍለልፍ ማርያም ደቂቃ እንግሊዝي አገለ ነግስ ኦኬ ሶሪ ኦኬ افتح مكيف ኦፕን ስከኛ ወለኔ ነመተስገባ ነመጪማ ነመ ባላንሲ ጎዴ አሰው በለስ ከኝ ባዬ አሬ መነከት ገልፈዶ አሰብ ሲሲጋ ሶ ወሉማ ገለቱ ብልግና ከሲዲስ namni bareeri haasaaf kan isa fakkaatu nabu banagaraachin ላይ namni kan isa fakkaatu nabu nama fakkaatu torbatu jira dana sirra sana keessa ishee namaa tokko torban keessa tadalaa taatee dhufte ustaaza dadi beekessa jara keessa tadalaa si argine erga si fakkaatu garuu politika akkasii dhiisa please kristaanonni wallahi politika akkasii dhiisa waa kan keessantu caala Yesuus Kiristoos gaafanii fi warra isaan irratti abboobamu koo hin barbaanne ija kiyya dura fida asitti isaan gorra'a billawaan isaan gorra'a gaafa jedhu eeha qalaadhaa isaan qalaa gachiibsaa fuulota ija dura qalaa gaafa jedhu eenyutu abaaramaadha Yesuus biyya lafaa fayyisuuf dhufe akka ummataatu abaaraman jenne ummanni fayyaa qaba nagaa qaba maaltu abaare ifi yoo abaarama lakki ummatsanii abaaraadhamaadha jaan eenyutu abaare Waaqayyo abaare eenyu Waaqayyoon Yesuus yoon hunjaan ifi abaare ifi fidaa qalaa jaa namni nagaa qabaasa ifuma abaare ifuma fidaa qalaa jaa lakki ummanni ifiin abaarre eegan abaarin abaaramaa miti jechuu ummata nagaa qalaa jaa lakki abaaramaa miti ummanni sun ummata nagayaati akkas taanaan lafa samtuu abaaramaadha waanuma hin fakkaanne bar waanuma namni dhugaa rabbi waan quraanaa fi hadiisaanis waan amantiidhaanis wal qabatu miti banagaraachin laay mucaan duuriyyeedha karaa ittiin intini barbaada ምንድነው karaa ittiin namni hoy hoy jedhuun barbaada kanaafuuti duriyyoota akkasii faana saasawwan hin qabnu an akka nama nagaa sammuu nagaadhaan gaaffii gaafatte si fide dhuguma saba keetiif immoo yaadda laata dheen immoo waa'eeti kan akka waan dubbachuu deemtu waa kana dubbachuu deemtu nan beeka garuu ammoo dhuguma waan gaarii dubbachuu deemta sabaaf yaaddee laata jedheetin siyaasofsiisuu barbaade jennaan ati garuu sharrii biraadhaaf kaate jechuudha si galee kanaafuuti waan tokko siin hin jennu
achumatti deemiti yoo barbaaddes mana kee banatti haasa'uu dandeessa. Walumaa galatti immoo waan dubbattu hundaafuu albaatu miti sitti meeraan wallaahi awwal akkasum jettee albaatu miti of eeggadhu akkasum jettee haasoftuu miti dubbiin of eeggannoo isa barbaachisa. Rabbi biratti illee si gaafachiisa nama biratti illee si gaafachiisa. ይሄ ስለ አጀንዳ አይደለም በእምነት ጉዳይ አመንቲ ረት ዱፋ ጅርታ ቀጥታ ዳይሬክት ብየ ሱዲ ብየ ቁርአናት እቲ አረብሱዳፍ ከዱፍተዳ ፈገኑ ጉዳይ ገሩ ሲበርባችሰ አከነም ተኮት አከነም አፋን ኦሮሞ ተኮ ዱበቱት አከነም ዋሃሰውትን ስትዱባዳ ሲገለ ከዛ ውጪ ግን አኩማ ኬኛ ኑ አረብስ ይወጀት አኩማ ኬኛ ዋን በርባዴ ጎድ ይወጀት ኑ ታከከ ባለገም ታከከ ዲባም አብደል ፍታ ሙከየፍ ሲገለ nuti nama amantii barsiifna jennee asirra dhufnudha sigale kanaafu si dafqisiise warra jettan abshiraan mukayyafatu cufana biyya ho'aa keessan jira reefan bansiisaa garuu ani yoon dafqe maal taare Yesuus Kiristoos nu seexaanii dafqisiisaa ture mima kan gara fee kan fannise seexaana Yesuusin hin jennesin Yahudonni Yesuusin dafqisiisaa turte min chiddiraale taada waaqayyo keessan kan dafqe namni dafqe min chiddiraale utuma akkasin jettan ta'eeti Sibi waaqayyo wal qixa jechuudha maashaallah. Yetambat enggak. Dafqarra darbe masa cobbale tambo sature maal eenyu Yahudota miti kanaafuuti isa waan hin taane naasena dara dubbatanii dole Dafqisaatu akka dafqisaa akka coccopha dhiigatti irraa lafatti gad roobe jedhame. Maashaallah ati wayis irraa roobeyyuu waaqayyo jaalitii akkasii amantii isaanii darbisiisu kan koo wanni cobe tokko hin jiru mukayyafa namni biyya arabaa jiru beeka garuu ammoo kan Yesuus akkasumatti sodaadhaan keeyyuu wanni jedhe tokko hin jiraame istimaalumatu moo nu dafqisiisa moo maal ta'e dafqina moo maal dubbate amantii irraa nu gaafate moo unkaan waa meeqa dubbatameeyyuu wannan jennu nuti min maal qabdu maali nu dafqisiisame wangeelaan koottaa wangeelaan deemuu hin dandeenye dullaadhaan hin dhufne mucaan sini gale arrabaan dhufne arraba jechuun ikko kan gadhee arrabni duuriyyee mandara keessaa taasa arraba wayyaadha atobistaraa jirtu taasa arraba akka jagnummaa fudhattu misin arraba akka jagnummaa fudhattu bar kiristaanoon waaqayyo sinii baadhisu maal maafu በነገራችን ላይ